Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagantaa galuu shoo torbee darbe egaa akkumaan isinitti himee ture kutaa tokkoffaa raajii Yisihaaq wajjin goonee isiniif qabadhee dhiyaadheen ture har'aa kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira turtiin keessa nama dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Yoo olii ta'e malee waan ati amma gochaa jirtu kana jedhe eenyuyyuu gochuu hin danda'u jedhanii Niqoodimoos. Yoo olii namaa kenname malee kanaafiyyuu dubartittiidhaanii ati sareedhaa. Jechuma afaan ammayyaadhaan hin jenne malee kakuun qabdu jechuun siif hin dhufne. Ani warra mana Israa'elii badaniif hin dhufe hin jenne Yesuus. Utuu Yesuus akkasii dubbachaa jiru akkamittiin ani immoo gara isaa dhaqaani yoo inni gara koo dhufe malee. Ammayyuu ana gara isaa dhaqe miti isa gara koo dhufe malee. Jaallatee Yisihaaqiin nan oolcha jedhee gara koo dhufe inni na jaallatee na oolchinaan hin jaalladhee itti maxxane itti kooluu gale. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Kana wajjin wal qabsiisnee waa'ee eenyummaa kana wanta tokkotu na biratti hafee jira. Sabni keenya waa'ee eenyummaa gaafate kaastu kanneen gammadan jiru kan hin gammanne immoo jiru. Isumayyuu isin warri tajaajiltoota dhaman kuni keessumaa raajonni paastoroonni waldaa keessa jiranii beektonni jechuun gurguddoonni waldaa keessa jiranii waa'ee eenyummaa isaanii yookaan immoo waa'ee akka kanaatti waa'ee beekuu saba isaaniif waa'ee nagaafatan dubbatanii isin akka itti siyaasatti nu oofaa jirtudha ni fudhatu. Gama fuuraatti nu deebisne yookaan immoo addunyaa fuuraa keessa nu baasaa jirtudha nu baasaa jirtudha komiin kaamoo nama gaafachiisaa jiru. Kan akkamitti kaasu isin immoo? Sabni akkamittiin hubachuu qaba isa jalqabaa innumti jalqabaa ati amma bifa kee kana fudhachuu sirra jiraata. Beekumsa qabduu, hojjaa qabduu, bifa qabduu, dandeettii qabduu kana hin fudhattu taanaan morkii keessa galta. Ani immoo fakkeenyaaf ani Yisaaq immoo ani ammuma kan anamman qabu kana bareecheen fudhadha. Jaalladheen itti jiraadha. Falmii keessan galu amman Yisaaq isa ta'uuf hin neqon. Namni keenya jalqabaa of fudhachuu qaba. Ani inni jalqabaa ollaa koo wajjin jiraachuu dursa ofii koo wajjin jiraachuu dursa. Namni ofii wajjin jiraachaa hin jiru sii galee. Gatii of fudhachaa hin jirree fi anamma yoon of fudhadhe miidhamuun barbaaduan. Sii galee ceephamuun barbaaduan. Ofii koo baay'een jaalladha, ofii koo baay'een kabaja, ofii koo isa Waaqayyo akkas godhee nuume kanatti baay'een itti boona. Quuqama saba keetiif qabdu ibsachuu fi wangeelaan daachuu maa barbaachisa ree? Wangeelaan daachaa jiru. Amman of fudhadheera. Akkasimi eggiin of fudhadhe immoo siin ceephawan yookiin si ta'uudhaaf hin falmuwan. Ani Yisaaqisuma kana inferiority superiority hin qaban. Of tuulummaas gadaantummaas hin qaban. Sababiin isaa yoon of tuules kanan darbuwan. Yoon gad of buuses isa kanan darbuwan. Yoon gad of buuse cabee manafa. Si galee yoon of hin fudhadhu ta'e. Yoon akkasummoo of tuules immoo nan caba iddoo maleetti. Si galee amma kun amantiidhaan daachuu miti. Ani yeroo amantiidhaan daannaa jedhan kanas hin amanu. Kuni kanaan ta'eetu jiru quuqama saba keetiif qabdu ibsachuufati wangeelaan daachuun maaliif barbaachise? Kun gaaffii Oromoota irraa yookaan keessa alaanis kan ka'udha jechuudha. Kuni gaaffii waan ulfaataas miti waama gaariidha. Sababiin isaa fakkeenyaaf Yesuus gaafa ergama isa dhumaa ergee deeme Chaayinaa dhattuu Chaayinaadhaa jalqabdu hin jedhe. Si galee qeetti isaan deebise. Qeetti isaan deebisee Yerusaalemii kaatu jedhe. Yihudaa dhattu jedhe. Hin deemtu jedhe. Achi amma isa ta'e amma handaara lafaatti jedhe. Wanti ka'umsan tollee dhuma hin tolu. Kana jechuun waldaa keessaa ka'uu barbaadeeti moo? Maal jechuu godha? Yesuusumtiyyuu jalqabaa dhaxxanii maccaan biyya lafaa barsiistuu hin jenneen. Yerusaalemii kaatu jedhami. Galiilaa Yihudaa jedhe amma Samaariyaa jedhe ila argite jalqaba yoo qeen tole yoo ka'umsi tolatu galmis tole. Yoo qee kabajjetu ollaa kabajje. Gaaffiin namoota kanaa garuu si galeera. Naa galeera. Yoo qabsaa barbaadde akkuma warra kaanii yookaan warra fedhii akkasii qabanii deeman maaf hin deemne? Waan barbaaddu fudhattee jechuudha.
hidhannoodhaan dhattee siyaasa ani immoo nama siyaasaa miti kaa nama dhugaa dubbatu waan ta'eef. Maali qabs kana tokkuma dhugaa dubbachuu maal jechuudha karaa bira. Akkasumiti akkaataan gaaffii isaaniiyyuu sirrii miti jedhee yaada yeroo isin jedhu wangeela da'oo godhattee miti wangeellumti kun siluma isaa eenyummaa ofii akka namni baru nama godha. Mirga jiraachuu lubbuu dhala namaa isaa inni miti. Mirga addunyaa kanarra jiraachuus qaba. Mirga addunyaa isa dhufuus jiraachuus qaba. Maal jechuudha kuni eenyummaamti inni jalqabaa of beekuudha. Ani eenyummaa koo yoon hin beeku yoo ta'e isa na waameesi baruuf dantaan qabu beektaa. Duran of beeka ani yisaa qamma of beeka dadhabaa akkan ta'e akkan beekumsa hin qabne akka inni dandeettii hin qabne akka inni waan hundumaan gadi ta'e beeka. Inni natti dhufe kun immoo guddaa waan ta'eefi guddaan kun gaafa natti dhufu duwwaa waan an ta'eef dhufe natti guuta beektaa. Isa fudhachuun natti hin cimu amma gatiin hin qabneef. Qaba yoon ta'e garuu maal hojiin fudhadha. Ilaalaaji gaaffiin kuni yeroon sirriitti siiku tajaajilaan namoota gara mootummaa waaqayyotti qopheessurraa kan hafe ergama biraa baachuu hin qabudha. Tajaajilaan moo dhugaa dubbachuu qaba jedheen immoo amana kaane. Amma ni yoon oromummaa koo kabajeni aga'oo kabaja. Isuma jalqabaa. Yoon oromummaa koo jaalladhanii Tigiree jaalladha. Innumti jalqabaa. Anamma eenyumtiyyuu of hin jaallatu taanaan nan jaallatu. Qeesaan kabaju taanaan ana Yisaaqiin hin kabaju dantaarraan eegu. Si galee ani Yisaaq immoo of nan jaalladha of nan kabaja waan an ta'eef wanta akka narra ga'u hin barbaanne kamiin iyyuu akka inni sirra ga'u hin barbaadu. Waan namiidhu waan ani hin barbaanneef akka itti miidhamtus hin barbaadu. Sababiin isaa addunyaan waaqayyoo maal jedhaa namni waanuma facaase nama maal godheedha. Haama jedha. Gaarii yoo yaade gaarii gochuudhamaa waan jedhuufi gaarii jalqaba ofiif yaada. Sababiin isaa inni na keessa jiru isa gaarii hojjetu isa gaarii yaadu waan ta'eef. Isa dhugaa dubbatu waan ta'eef. Amman jalqaba fakkeenyaaf dhiisi waa'ima siyaasaa iyyuu dhiisi. Ameerikaa isa jiru tajaajila Ameerikaa jiru tajaajila Ugaandaa jiru Keeniyaa jiru fudhadhu anam. Sababiin isaa maaliif hin fudhattu naan jette warra addunyaa tajaajila fudhadheeraan. Mana waan tokko ol kaasanii haasa'uun barbaachisu beektaati. Amma profeetiin tin meejar minaamin isa jedhan kanan donke hin fudhadhu yeroo siin jedhu mormiin qaba jibban qaba jechuu koo miti. Isa qeena biraa tajaajilu kana fudhadheeraan. Yuusi amma kan afuma adda abbaan barbaade afuma ol kaasee haasa'a malee dura tajaajilaa waldaa isaa keessa jiru fudhateera profile picture nama laali. Or screen isaanii intini isaanii kan profeetiin tina Nigeria. Eenyu akka ta'e maatiin beekan Nigeria tajaajila makati ta'e malee. Siisan si beeku fudhadheeraan. Ayyee kun maalirraa dhufa yoo naan jette of ta'uu dhabuurraa dhufa. Kan ofii jibbuurraa dhufa. Of jibbuurraa dhufa. Ani immoo ofin jibbu of fudhadheera. Kanaafiyyuu isa jalqabaa sabni keenya of fudhachuu qaba qeetti deebi'uu qaba. Wanti qeen hin tolle ollaan tolchu. Galee amma sabni Oromoodhaa jalqaba qeesaa tolfachuu qaba. Dhugaan jiru kana. Jalqaba mana isaa bareechifachuu qaba. Jalqaba qeesaaf nagaa laachuu qaba. Qeensaa nagaa yoo ta'e ollaan nagaa jiraata. Ollaan nagaa yoo ta'e mandarri nagaa jiraata. Mandarri yoo nagaa yoo ta'e aanaan nagaa jiraata. Godiin ila argitee guddachaa deema nagaa yaa'aa deema ka. Aadaan keenya immoo aadaa nagaati. Aadaa hammataa isa jedhan kanallee badaa naman wanii isan fudhadhu waan naa ta'uu nammadhaan qoraattis of jalatti hin badhu beektaati. Hammataadha yeroo jedhamu waan siin quuqne malee waan qoraattii qabu waama muka qabu waama nama waraanu hammadhame hammataa miti jedhu. Si galee yeroo siin jedhu fakkeenyaaf qodaa wal fakkaatu wal bukkee naqu malee amma ni nama eenyu wajjin tokko yoo naan jette amma ni Oromoo ta'e obboleessi koo obboleettiin koo gooftaan qabdu taanaan addunyaa waaqayyoo keessatti nuyi tokko miti. Nuyi nama lama jechuudha. Haadhuma gadameessuma tokko keessaa dhalannee iyyuu nuyi qomoo lama ta'uu dandeenya iddoo lama jiraachuu dandeenya mootummaa ifaa mootummaa dukkanaa ta'uu dandeenya. Addunyaa foonii kana keessa addunyaa mul'atu keessatti garuu nuyi tokko. Maaliin dhiigaan tokko DNA'n keenya tokko. DNA'n inni kan addunyaa afuramu kan Yesuusi. Chaayinaadhaa isa dhufu Ingilizii isa dhufu eessaa isa dhufu. Paartileen siyaasaa mirga dhala namaatiif dubbatanii keessumaa kan saba keenyaa abbaan biyyaa biyya isaarraa jiraatu jedhanii
Maali isaa keessaa fide? Qabsoo gaggeessaa jiru. Ati immoo dhugaa wangeela keessa jiruun dubbachaa jiraatti. Kana jechuun karaa biraa mirga uumamaan jiru mirga immoo biyyaan kennamee jiru yookaan immoo seeraan kennamee jiru inni kabajamee seeraan nu haa bulchudha. Garaagarummaan keessa maali? Garaagarummaan keenya tariitti amma nama siyaasaa miti. Siyaasa kamiinuu hordofus siyaasa kamiinuu hin deeggarus wanti beekamu qabu. Sababiin isaa maaliif yookiin ABO'dha siin jedhu yookiin KFO'dha siin jedhu yookiin immoo maali nammaa kun immoo biltsiginnaadha siin jedhu ani biltsiginnaas miti ABO's miti KFO's miti. Gama kam jirta? Ani kan Iyesuus. Anamma duula Iyesuus isa Iyesuus duula irra jiru jira malee duula filannaa keessa sin jiranii duula filatamuu keessa sin jiru paartii siyaasaa kamiinuu hin deeggaru. Garuu yeroon kana sin jedhu immoo wanti addunyaan kun na gaafatuuf deebii laadhachuu koo miti. Yeroon sin jedhu fakkeenyaaf ani isaa qamma sirra gaafa jiraattu maali dareetii naan jechuu dandeessa. Gama Yesuus hin jira kan jette Yesuus mirga dhala namaaf hin dubbanne? Qo'ee amma kaa dubbateera. Amma immoo addunyaa kana keessa wanti sii galuu qabu yoo dhugaa dubbatte sabni keenya mataan isaallee rakkoon isaa maal seete gaafatti dhugaa dubbattu inni siyaasa hordofa siin jedhu. Rakkoo bilchinaatu jira. Rakkoo jedhee nama dhaga'utu jira. Namni ammayyuu miidiyaa kan namni amma yuutuubii kan hordofu jedhee dhaga'uu qaba. Yoon gallee na arrabsuu dura yookiin na ceepha'uu dura yookiin immoo qeeqa biraa na laachuusaa dura irra deebi'ee dhaggeeffachuu qaba. Mucaan kun maal yaadeeti yookiin immoo maal aayidiyaa inni qabatee jiru jedhee fudhachuu qaba. Malee amma wadda akkasii arganiitu kun immoo akkasuma humaa zaranyinnatii jedha zaranyinnatii jedha. Zaranyinnatii wanti ani zaranyinnatii dhugaan haasaa dhugaatti namanaa dhugaan dubbadhaa dhugaan jiraadha. Sigalee Iyesuus mataan isaa iyyuu qeetti nu deebiseera. Nus qeetti deebi'uu qabna. Qeedhaa ka'a. Miidhaginni manaa ka'a. Nagaam qeedhaa ka'a. Yoo Oromoon nagaan ta'u ta'e sigalee ollaan nagaan ta'u. Yoo waldaan kiristaanaa nagaan taatu ta'e bakkeen nagaan ta'u. Yoo keessi kee nagaan qabu yoo ta'e alli kee kun nagaan ta'u. Kanaafuu keessatti deebi'amuu qaba kaa. Achii jalqabamuu qaba kaa. Amma ni ana Oromoodha jechuun warra kaan biratti amma naanii tsinfanyaadha jedhu yookiin immoo baqqasu zaranyaano jedhu ani zaranyaa miti tsinfanyaas miti dhugaa namana dhugaan dubbadha isa amma afaan lammaniinuu nan danda'a. Afaan Amaariffaanis nan tajaajila afaan Oromiffaanis nan tajaajila Ingiliffaa immoo barachaa jira yoo waaqa wadi amma yeroo muraasa booddee nan jalqaba Ingiliffaani barachaa jira. Sigalee yoo naa danda'ame moo ni gata Chaayinaa deemu nan barachaa Ingiliffaas. Waa'ee zarniyyiitti kana wajjin wal qabsiisanii gaaffiitti dabalame. Gama tajaajilaan gaafatti kaastu waldaa keessatti faarfattoota keessaa gaggeessota waldaa keessaa achumattuu warrumti afaan jechuun namootumti Oromoodhattu irri caalaa isaan dubbatan afaan biraati. Afaan keenya gaafa dubbatu zarniyyiitiin ka'a. Zarniyyiitii kana kan fide immoo saba biraa fideetti sinumayyuu kaastetta waan ta'eef durumayyuu hiikan qabatteetta. Maaf akka gadaantiitti ilaalama sitti fakkaatatti? Akka gadaantii tokkotti maaf ilaalame sabichis wayimmoo afaanichis? Afaan sana tuffachuun saba tuffachuudha. Dogoggora kanan jedhee yaadu isa jalqabaa warra ittiin jedhame sana dogoggora. Jalqabumayyuu inni jedhee of hin fudhatne of tuffateeti kan inni siin jedhu malee anamma wanti na aarsu warra ittiin jedhame na aarsa. Maali akkamichuu barbaaddeeti yoo naan jettee anamma eenyumaanuun jedhu of fudhadheera waan ta'eef amman of hin tuffadhu ani. Namni gaafa si tuffatu gaafa of tuffatu si tuffata. Namni gaafa of fudhachuu dhiisu ijattiin of tuffate sanaan si ilaala. Dursee si ceephaa. Dursee siyaasa kee saama. Dursee dhugaa kee booji'a. Argitee maal jedhama seete afaan Amaariffaadhaan jecha tokko ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል jedha. Maal jechuu seete dubbachuu dhiisuudhaan jedha. Aangootu namatti hafa jedha yookiin immoo dajjaazmaachinatiin si galee warra akka abbaa lafaa jedhaman warra yoo nama dubbatutu fakkeenyaaf amma namni baay'ee dubbatu jedhamu gara aangoottis dhufa jedhu yookiin immoo namni baay'ee dubbatu siyaasa hordofa jedhu aktiivistiidha namaan jedhu amma aktiivistii manfasaawinaan jedhu aktiivistii miniyan waan naa galiin dhummeessee dubbachuu danda'a jedhee yaada malee an aktiivistis miti siyaasa sanatti jechuukooti. Yoon dubbattu ta'e ormi dhugaa keessiin dubbatu beektaa caaluun akkasidha. Dhugaa ormi namaan himuu sirba dhaggeeffattaa moo akkanaan hin jenne malee warri intini
dhugaa abbaatu mata. Si galee? Dhugaatu abbaati mataa. Maal jedhe beektaa kabajamaa Dooktar Lammaa Magarsaa gaaf tokko interviyuu tokko irratti argee dhugaa waan bulfatan miti jedhe. Hin bulu jechuudha dhugaan beektaati. Hin bula taanaan miidhamaa deema. Dhugaan hin bulu. Dhugaan mul'achuu qaba gaaratti ba'uu qaba. Sabni kun immoo dhugaa qaba ormis hin dubbatu. Yoo tofii dubbatte malee. Ani yisaa akkas yoon jedhe malee eenyu dhufee naan dubbatu. Maarree amma kan kaasaa jirtu waldaa keessa warri jiranii zaranniyyeetii seedhu kana isaanumtu duguuganii hambisaa deemuudha karaa biraa. Hambisaa deemuu duwwaa miti. Jechuma kana dhaga'uun qaban yeroo manni dubbatamu sana fakkeenyaaf amma akkan zaranyaan taane zaranyaa isaan jedhan sana akkan taaneef amma afaan Amaariffaa qulqulluu sanaa isaa amman eenyu isaanii caalaa nan haasa'a. Zaranyaan isa afaan Oromoo kan hin dandeenye. Mee haasa'u kaa dhufe? Isa mee inni zaranyaan an jedhu mee dhufee afaan Oromiffaan na wajjin haasa'u taa'ee akkas. Maaliif beekta? Keessa isaa jibbiinsa jira. Tuffii jira. Anaan minim of tuffatee jalqabe. Beektaa ati guddaatti hunduma taafa guura. Yartuu amma maal jettee maqaa isaa kaaftate? Yartuu namni maqaa sila gas hin beeku. Guddaa garuu hunduma sodaata waan ta'eef hunduma taafatti guura. Si galee? Maaliif fuuldura jirti amma fuulduraan deema yoon ta'ee waa'ee kee nama na fuulduraan arga malee nama dudduubaan argu. Namni dudduuba dhaabatu yeroo hundumaa haafasitti guura. Alaa akkamitti hojjetaa siin jedhe. Ilaa akka inni gatiittii isaa godhu siin jedhe. Gite dudduuba jiru waan ta'eef nama ceepha'u. Ani immoo dudduuban jiru duran jira firoontirra jira. Ana duwwaa jira fuulduram. Kanaaf amma waa'ee namaan haasawan. Waa'ee qomoo kamiin haasawan. Garuu ani Yisaaq akkasii. Kun immoo eenyummaa koodha. Eessumayyuu gaafatti waa'ee eenyummaa keetii kana kaastu waldaa keessatti waldaa diiguutti deemaa jira jedhame gaggeessaa waldaa garaa keen ta'u maal jennaan eenyummaa kee beektee naannatti nama tokko beeksisuu dandeessa ture. Warri waldaa keessaa kana hojjechuu irratti maa gadi bu'an rakkoon isaa maal inni yaadisa kana immoo. Rakkoon isaanii ni jalqabaa rakkoo of fudhachuu dhiisuuti warrumti keenyaaf warrumti waldaa keessaa iyyuu of tuffatu yoon dubbadhe immoo akkas naan jedhuu laata kanatu natti hafaa laataa jedhu wanti natti hafu hin jiru. Ammanaan dhugaa saba kanaa dhugaa sabaan dubbadha dhugaa koon dubbadha malee si galee sabni na keessa jira malee saba keessa jiru dhugaa koon dubbadha dhugaa dubbadhee immoo wanti natti hafu hin jiru anaan yoo naa dabalame malee. Kanaaf eenyuyyuu nan caalu anaan sabi kamiyyuu nan caalu anis saba kamiin hin caalu. Wal jiraan bakka anamma eenyu gadis miti eenyu nolis miti. Amma tisla waan tokko kaasa turte ammachuu seedhu sanan fudhadhuttee turte ammachuu waa'ee ammachuu walqixxummaatti amanta taanaan ammachuu akkamitti diigdaati. Walqixxummaatti nana mana yeroon siin jedhu ani tole jedhee dursa sii kenneera yoon ta'e dursa san sii kenne sana keessummaa wajjin keessummaa mana kee dhufu dinqan darbu beektaa. Keessummaaf garuu kabajii malu jira. Keessummaa sana ofitti fudhachuun dinqa ol dabarsu jechuun miti. Sigalee eenyumtuu dinqa kootti ol hin darbu. Yookiin immoo mirga ofii koo birmadummaa mataa koon keessa jiraadhu keessatti eenyumtuu dhufee ammataadha isaa gadee dhufee kan keessa hojjetu hin barbaadu. Akkanaa ta'utti maaliif akkan ofii ilaalcha ofii qabuttan si ilaala waan ta'eef miidhamuu waan hin barbaanneef si miidhuun. Garuu ammataadha jedhee harka koo bal'isee dhufte qoraattii baattee dhufte tanan maaliin si godhanii si ammadhee yookiin immoo maallaa goota dhufte namiita malee kaansarii namatti taabeetta. Kanaaf hammataadha isa jedhu kana hin amanuusi hin fudhadhus. Keessumaa warri waldaa yaada jal'aa akkati kaasaa jirtutti hubachuu danda'u waan ta'eef akkamitti isaa hubatan waa'ee kana sirriitti taasiseef keessumaa yaada kana qabatee deemee waldaa diigatti deebi'a kana hafuuraan bittimsuutti deebi'a jedhamee komiin kun akka sirratti hin kaanee fi yookaan hafuurri raajii siyaaqi waldaa irratti akka hin facaaneef hubannoo xiqqoo kennimeeti. Maali kun rakkoo maalii qaba isa jalqabaa? Ani ofiin fudhadhee yeroo isin jedhu galoo nan jibbeechaa hin jiraa jedheera hin jenne ani. Si galee wanti beekamu qabu.
Ani Yisaaqii jechuun immoo Tolasaa Badhaasaa Gammadaa Gabra Mikaa'el Gabra Tsaadiqiin hin jibbeechaa hin jiran. Si galame dhugaan jiru garuu anamma rakkoo afaan hin qabu. Rakkoo ilaalcha biraas hin qabu. Dhugaan jiru garuu dhugaan abbaaf galuu qaba. Abbaan dhugaa masaa jiraachuu qaba. Inni soba ta'e immoo geemaa hojii ta'uu qaba. Ba'uu qaba. Sobe wanti ta'e. Si galee amma dursanii dammaqaniitu warri kaan beektaati saba keenya irratti dursanii dammaqaniitu nu jalaa saaman waan nuyi haasa'achuu qabnu nu jalaa saaman. Maqaa nutti gedderan. Si galee maqaa nutti gedderan iddoo nutti gedderan jechaan dursanii dammaqanii. Dhugaa kana immoo eenyuyyuu siin haasa'u warri tajaajilaadhaati jettus lama bulee jedhanii yaadu beektaati. Lama buluun maallaa godha lama bulee soba baadhee lama bulee soba baadhee borcii baasuu korraa dhugaa dubbadhee agabuu oolee buluu kana wayya beektaa. Maaliif waan dhugaadha kun saba kamiin iyyuu ani eenyumaan iyyuu jedhe Paawulos guyyaa kanaa jalqabe eenyumaan iyyuu fooniin isan beekuu jedhe. Eenyumti iyyuu Kiristoositti taanaan maalidha jedhe uumama haaraadha jedhe. Inni kana fuuraatiini akka kan fooniitti immoo gaafa yaadnu inni tokko Agawoodha, inni tokko Qimaantidha, inni tokko Chaayinaadha, inni tokko Ingilizii, inni tokko Faransaayii, inni tokko Oromoodha, inni tokko Gujii, inni tokko whatever Tigreedha. Si galee amma ana isa Tigree kana wajjin kan tokko na godhu anaanii maal beektaa afaan miti aadaas miti ana Tigree wajjin tokko miti. Maaliif yoo jette Tigree wajjin wanti tokko na godhu, Agawoo wajjin wanti tokko na godhu, Goojjaamii wajjin wanti tokko na godhu, Chaayinaa wajjin wanti tokko na godhu, si galee hunda keenya kan tokko godhu Iyesuus ilma Waaqayyootti gati amanneef. Iyesuus irratti tokko taane malee aadaan tokko miti, afaaniin tokko miti, uffannaan tokko miti. Kana yeroo siin jedhu immoo yoo wanti hundinuu hafuuraan tokko yoo ta'e yoo hafuurri hunda keenya moo'e jireenya addunyaa kanaa bilaasha. Jireenya addunyaa kanaa waan tokko bu'aan qabu yoo wanti hafuuraa si moo'e. Garuu immoo gara hafuuraatti saba fiduudhaa fi eeyyee ati aadaan kee akkasii, amalli kee akkasii. Garuu immoo amma wanti aadaa kee si jijjiirsisu, wanti amala kee si jijjiirsisu, wanti yaada kee si jijjiirsisu olii wanti dhufe jira. Olii inni dhufe immoo ilma Waaqayyooti. Aadaan inni olii dhufe immoo isa kan biyya lafaa miti. Afaan olii dhufe immoo afaan biyya Waaqarraa Amaariyaadha. Afaan biyya Waaqarraa Chaayinyaadha, Ingilizeenyaadha. Amma namoonni tokko tokko afaan Amaariffaa akka afaan ergamaa ta'etti yaadu. Waan Yesuus isa malee hin beeknetti kan ilaalan isa jiru. Abadan waan akkasiin jiru. Waan akkasiin jiru. Afaan kamiyyuu afaan kamiin hin caalu. Afaan Oromoo guddaadha, afaan Ingiliffaas guddaadha. Afaan Gumuziffaas guddaadha, afaan Sidaamiffaas guddaadha. Kan xinneessu garuu warratti fayyadamudha. Saba guddaatu afaan kana dubbata. Saba guddaa kanatu afaan kana xinneesse. Si galee? Erga Waaqayyo garaagarummaa sabaaf sab-lammiitti amanee uume tokkoomsuuf hojjechuun maaliif barbaachise? Tokkoomsuuf hojjechuun hin jiru silaa'u. Maal attamitti? Paartii tokkummaa jedhama. Addunyaa tokko leessaa dhimee haasa'amaa jira. Amma tokkoomsuuf hojjechaa irra mini. Eeyyoo. Tokkoomsuuf maal hojjenna ammoo hojjetamee dhufe tokkummaan hooti. Disanii gootee? Waan hojjetamee dhufeetu nuyi walitti dachaanee muka waatti guuree tokkummaa hojjenna mini. Tokkummaan hin hojjetamu hojjetamee dhumeera. Ilmi Waaqayyoo dhiiga isaa dhangalaasee keenyan diinummaa gidduu jiru kutee cabsee tokko godhe jedha. Isani tokko godhetti eeyyee sirriidha jechuu malee nuyi tokkummaa hojjenna miti. Ilaalcha dogoggoraadha kun. Tokkummaan hojjennu nuyi. Tokkummaan hojjetameera isatti amanna malee. Itoophiyaan tokkodha. Nuyi biyya tokkitti qabna jedhamee warri kaasan jiru. Isaaniif ansii kaasaa jira. Itoophiyaan tokko mini Itoophiyaan. Biyya tokko qabachaa jiru qaamsa. Biyya tokko. Akkasitti kaamaa jira. Amma akkam seete waa'ee siyaasaa nan dubbachiisin mi'anani. Yeroo isin jedhu warri siyaasa baratan jiru beektaan barataa siyaasaas miti. Waaman dubbisen dubbadha malee barataa siyaasaa miti yookiin immoo geggeessaa siyaasaa miti ani beektaa borii immoo akkasitti nama hubatanami. Anamma biyya tokko jira maal jedhu afaan Amaariffaadhaan አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ jedhumi አንድ ሀገር አይደለንም አንድ ሀሳብ
አንድ ሀሳብ ነው ያለው እንጂ አንድ ሀገር አይደለም። ያደ tokkotu jira. Yaadi tokko jiru suni yoo hundi keenyatti walii galle biyya tokko taana. Utuu yaadaan waliin galiin malee biyyi keenya tokko miti. biyyi keenya tokko miti. Biyya dura yaadatu dursa. Biyyi manni kun keessa ammatuun hin jiru ta'e hin jiru. Onaa ta'amni gatii amma nuyi keessa jirruuf mana ta'a. Istiidiyoo ta'a. Sigalee ammas keessa dhufnee mana gochuuf mana bifa manaatti gochuuf yookiin immoo mana akka inni urgaa'u gochuudhaaf eenyu jiraachuu qaba? Nutu jiraachuu qaba. Biyya namni keessatti hin kabajamne ani yaada kee hin kabajne ani aadaa kee hin kabajne keessa biyya maalii jira? Biyyi nama malee biyyi lafa miti. Walumaa gala yaada tokko jiraachuu danda'a malee biyyi tokko jiraachuu hin danda'u. Biyyi tokko kan inni jiraatu dursa yaadatu jiraachuu qaba. Sigaleera yaadatu to adda adda waan ta'eefitu amma biyyoonni bahaa kuni kan isaan jeeqamani biyyoonni qabeenya gurguddaa qaban kuni biyyatu diigame miti yaadatu diigame malee. Sigalee? Raajii gara dhumaatti deemaa waan jiruuf yaada si keessa dhaamsa si keessa jiru asuma caraasii finir. Okay. Tarii na hubataniiru jedhee yaada. Na hubachuus qabu immoo jedhee yaada. Yoon galleef ta'e irra deebi'anii YouTube viidiyoo kana ilaallachuu qabu, dhaggeeffachuu qabu, komentii barbaadan ilaachuu qabu jedhee mana yaadan qabu. Namni hundinuu bakka jirutti of fudhachuu qaba. Dhugaan waan bulu miti. Dhugaan dhugaadha, sobni sobadha. Kanaafiyyuu of fudhachuun immoo orma nama biraa jibbuu miti. Ani isaa qofiin fudhadhee ani ofitti boontaa yoo naan jettanu isa waaqayyo naa kenne kana bareecheen itti fayyadama. Afaan waaqayyoo ittiin dubbadhee kenne bareechee itti fayyadama. Barachuu amman qabutti nan baradha, hojjechuu amman qabutti nan hojjedha, tajaajiluu amman qabutti nan tajaajila. Yoo dubbachuu na jiraate nan dubbadha ifa waan ta'eef jechuu kooti. So kanaaf hundumti keessanii YouTube kana sirriitti dhaggeeffadhaati yaadicha waan barbaadan komentii godhaa. Gara fuula duraatti immoo namni yoo of bare yoo of simate mirga isaa dubbata. Namni gaafa of baru dhugaa haasaa beekta. Amma of hin barretti nama sii dubbata. Ani immoo waa'ee akka namni naa dubbatu fedhu of bareera waan ta'eef. Addunyaa isa kan waaqayyoo keessattis namni akkana dubbatu hin barbaadu. Amma alaajii sana beekta hin barbaadu. Gidduu galtummaa hin barbaadu. Of hin bare. Mucaa waaqayyoo ta'uu koof bareera anaaf waaqayyoo gidduu amma namni hin jiru. Ergamaan kamillee hin jiru. Kan raajii ergamaa miti. Eenyullee hin jiru anaaf waaqayyoo gidduu. Anaaf waaqayyoo muduwwaa jira malee. You see? Maaliif of hin bare waan ta'eef mucummaan gane beekta mucummaa jechuun lij saallee hunda lijin naagara seera beekta yeroo daa'ima ture akka daa'imaatiin daa'imummaa ganeera ga'eessa ta'an jira mire namni hundinuu beekumsa biyya lafaatis guddachuu qaba tajaajilaanis guddachuu qaba of beekuunis guddachuu qaba of fudhachuun immoo kan namaa jibbuu miti. Kanaaf afaan kamiyyuu afaan kamiin hin caalu sanyiin kamiyyuu sanyii kamiin hin caalu sanyiin nu caalu tokko duwwaa jira sanyii isa olii dhufe duwwaa. Kana yaadan qabu. Baay'ee namatti tola. Yoo fedha waaqayyoo ta'es akkuma kanaa deebinee asumatti wal arguu dandeenya. Kanaa achimmoo achumatti wal agarra. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Galoo Show lamaffaa nuyi Raajii Siyaaq wajjin goonee kana fakkaata. Tokkummaa kan nuyi jechuu dandeenyu yaadaani malee biyyaan tokko ta'uu hin dandeenyu. Ergaa isaanii keessa jira. Torban immoo keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa.